مسلم ربي تو مسلمة تين أنجده سينو إني تو كريستيان تين سينجده rakkoon qabu anillee amantuma kiyyatu isadha. Waa'ee amantiin dubbata Quraan. إن دبته ربي تو أمنتي إسلام ما راك بدن أنجده Amantiin maal akka ta'e ibsee jira Quraana keessatti. أمنتي ما راك تيجي شو مال جيشورا أمنتي Amantii سينجده kana أمنتي jechuun أوكو hunduu maal سينجرا jedheeti? أيمانوتي سينجده جرا Naa galee amantii jechuun hundi maal jechuudha? أمنتي جيشو مال جيشورا كجد ما القرآن وان ديكشنري متي بر القرآن وان التمن تسيتي ما مالي أمنتي بيك مالا أمنتي نيوم بيك كنا لما برسيسون برباچيس أمنتي جيشو أمانو Jechuun amantii ibsuu أمسو qaba جيشو kaa fakkeenyaaf amma amantii gaafa jennu yoo amantii musliimatii amantii kiristaanati gaafa jennu jalqaba isaa amantii manna miti ree amantuma jechuun maal jechuudha yoo hiika hin qabu. amantii jechuun anuu siima quraana bira osoo hin gahin iyyuu akkanuma siima amantii jechuun beektumaa gammaatteeti. Jechuun hiika isaa Quraana keessa utuun argadheen barbaada. Macaafni qulqulluun amantii maal akka ta'een ibsaa Quraana keessattis yookiin hadiisa Macaafni keessatti immoo qulqulluun hin jedha. ibsuuti ayyaana siimaati. Amantii jechuun waan tokko amanuu jechuudha. Dhugoomsu jechuudha. Akka jirutti dhugoomsu jechuudha amantii jechuudha. Isa kana quraana si barbaachisa moo isa kana? Eh, Quraana nama hin barbaachisu inni kun afaanii bara. Fakkeenyaaf amma nama waaqeffata bira dhayitee amantii yoo jette wangeela isa hin barbaachisu. Quraana isa hin barbaachisu. Waaqeffataan akkasumas si hubata. Addunyaa kanarra deemiti gaafadhu. Waan tokko biliif gochuun maal jechuudha? Biliif jechuun amantii jechuudha fakkeenyaaf amma. Rabbi faanillee imaan jedhama. Afaan Oromootiin amantii jedhama. Kana eenyullee waati gaafatte kuni dikshineerii wayitu sin barbaachisu wantoonni akkanaa kuni eenyullee beeka kana. Hayi jechuun amma yeroo jalqabnu nuti amantiin keenya maali jennaa amantiirra jalqabna. Hiikuma amantii kana baruu barbaadeen nama fakkeenyaaf Hiika amantii akkamii si dhiba? Hiikni amantii akkamii si dhiba jalqaba? Fakkeenyaaf amma amantiin kana jechuudha jedhee iddootti barsiisu hin jiru. La amantiin kana jechuudha jedhee Quraan hin barsiisu waan akkanatti amanaa jedhama. Amantii jechuun beekamaadha si bira durum jalqaba. Waan ati beektu Rabbiin deebiseetiin akkana hin beektas beeksisin hin jedhu. Waan ati hin beekne si barsiisa. Waan ati hin beekne waan ati barachuu qabdu Rabbiin si barsiisa Quraana keessatti. Waan akkanatti amanaa jedha. Fakkeenyaaf amma akkanatti amanne jedha, akkanatti amanne jedha, akkanatti amanne jedha, wanta akkanatti amanamu jedha. Isa kana nu barsiisa. Malee amantii jechuun akkana jedhanii jiran. Addunyaa kanarratti amantii jechuun beektee namuu mataa isaa keessaa qaba malee beeksisuun barbaachisu wantoota akkana kana. Fakkeenyaaf amma akkuma bishaaniiti. Amma bishaan maaliidha wasiin jedheen. Bishaan hin beeksisa jettee osoo itti deemte bishaan hin balleessita malee beeksisuun bu'aa guddaa hin qabu jedhee namni dhiise seexanaan garaagarummaa hin qabu. Si galtee amantiin lamaan isaaniitu wal qabata. Amantii fi hojii gaarii. Amantii keessa kan keetiin gubbaa kan keetiin ammoo amantiin kan keessu yoo hojii gaarii argisiise gaafa san keessi kan keedhaa fayyee jedhama yookaan ammoo gaafa san karaa jannataa irra buute jedhama jechuudha. Islaamummaa keessa kan barsiifamu isa kana. Rabbiin suuraa 106 irratti wal asrii jedha. Yeroodhaan kakadhaa namni hundumti isaadhaa hongahaadha. Warra amananii dalagaa gaarii dalagan malee jedha. Warra amananii dalagaa gaarii dalagan. Dalagaa gaarii jechuun waan nabiyyoon ittiin dhufan jechuudha. Waan nabiyyoon ittiin dhufan. Amma kanatti ammoo waan nabi Muhammad alayhi salaam ittiin dhufan. Warra obsa walii dhaaman, warra dhugaa walii dhaamanii fi obsa walii dhaaman malee jedha. Kanaafuu akka kanatti amannaa jechuudha. Lamaan isaaniitu mataa isaatii nama hin fayyadu siin jechuudha. Haymanotiin illeen ani muslima jechuun qofti siin fayyadu. Ani rabbii tokkichatti amanee jira jechuun illee yookaan nabi Muhammad nabiyyi dhugaati jechuun qofti illee siin fayyadu. Haga hojiidhaan argisiisuutti. Si galtee haga hojiidhaan argisiiftuutti jechuudha. Macaafa irrayyuu seexaniyyuu waaqayyo tokko ta'uun beekamaa hojii gaarii dhiisuu akka hin qabne hin dubbata. Irratti walii gala. Akkas. Kanuma kalaas wanti nuti jechaa jirru nuti akki jennu nuti garuu akka walii galaatitti lamaan isaatuyyuu ragaa irratti fakkeenyaaf amma haymanotiin yookaan ammoo diin jedhama. Amantiin qofti amantii himachuun qofti islaamummaa himachuun qofti nama hin fayyadu. Amane jedhaniitiin dhiisuun qofti illee nama hin fayyadu. Garuu haa ta'uti ati waan itti amantu solfachuu qabda eegasanii hojiidhaan agarsiisuu qabda. Lamaan isaatu nurraa barbaachisa. Lamaan isaatu nurraa barbaachisaa jechuudha. Akka sanitti itti deemnu. Hayyee tole mee kun waan laafaadha kana bira kuti. Kun waan guddaadha miti. Waan sillaasee irraa si wajjin haasawaa. Sadarkaa tokkummaa waaqayyoodha. Okay.
ortodoksiidha. Wanti koo hundumtuu ortodoksiidha. Abbaan manaa kootis, maatiin kootis, wanti koo hundumtuu ortodoksiidha. Alabaleessa maatii kan kee iyyuu hin danda'amu islaamaa qabsi. Maatii kan kee guutuma rabbii caadaa qabsiisa. Maatiin kiyyaas nama akkasiiti miti. Ortodoksiin karaa dhugaatiin hin deemu barbaada. Ayyeetu. Mee eenyu wajjin haasofnaree ijoolleen? Waaqessan. Waaqa tokkicha. Taabonni 44 sunoo maalidha? Taabonni 44 maqaa Yesuus Kiristoosiin kan itti amannu malee kan sagannuufi miti. Maal sagadoon jiru uummanni baadhatanii deeman jiranii? Oo baadhatanii deeman sagadu jechuudha kan sagannuuf tokkicha. Hin sagadanii fi lakki maaf hin saganneef taabotaaf hin sagadanamni? Waanuma nu banne tokko du'aa sa'uu baattanii. Taabotaaf immoo taabotaaf hin sagadanii isaa? La taabotaaf hin sagannu nu beeta kiristaanillee kan maaramii kan Gabreelii minaamin jenneetu iyyuu kan gadi dhaabne maqaa Yesuus Kiristoosiin malee beeta kiristaanii saniif kan maaramiidhaaf kan Gabreeliidhaaf sagaduufi miti nu kan gadi dhaabne jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin itti amanuufi. Wannaanoo tayyib eessarra jira macaafa keessa jira mee taabonni 44 isa? Laalisaa bakka itti argiteetu mana gaafatta. An biyyatti arge wallahi yeroo baatanii deeman arge malee ani macaafa keessaan argine. Macaafa illee dubbisee garuu taabota 44 isa hin agarre macaafa keessa. Situ na gaafate malee anu beeku baradhee sitti maamma beeku ati. Okay tamam tana bira dabarru. Okay. Ammoo wannaanoo ishii wannaani ati waaqayyo tokkicha waaqessita. Yesuus imamoo kan biraati. Yesuus imamoo kan biraati waaqayyoon sun. Yesuus. Kan biraa jira waaqayyo? Hin jiru. Yesuusoo eenyuun waaqayyo koo jedhare waaqayyo koo eenyuun jedhee yaammate yaa waaqayyo koo maaliif na dhiifte ka jedhee ni yaammate eenyudha waaqayyoon bira? Yaa waaqayyo maana dhiiste hin jenneen maqaa abbaa kan ilmaa qulqulluuti. Waaqayyo koo jedhe malee maana dhiiste jetteedha. Maarqos Nuuf jecha malee inni isumatu waaqa. Tayyib eeganni waaqa ta'eeti waaqayyo koo ka jedhu eenyudha? Eenyuun waaqayyo koo jedha? Akkaataa nu ittiin kadhannu akkaataa nu ittiin sagannuuf nutti argisiise malee isumatu waaqa. Akkaataa nu ittiin kadhannutu iyyuu akkasii nutti mul'ise jechuudha. Isatu nu akkaataa ittiin kadhannu nutti hime jechuudha. Eenyuun kadhatee isin agarsiisu jira? Ofumaa isaatiif akkaataa nu itti kadhannu nutti argisiise. Akkaataa eenyu itti kadhattan? Akkaataa isa itti kadhattan moo akkaataa waaqayyoo itti kadhattan? Akkaataa Yesuus Kiristoos ittiin kadhan. Jedhuusaa? Maal jettu? Yeroo ati miira keessa seentu nama jedhaa jedhee. Afaan ati haasoftuu akkam akkamiinaan jedhu isaaf illee natti qofalte maal hin beekan. Atoo maalidha?